hubachiise waan ta'eef akka namaa gadiitti silaalchise waan ta'eef ati immoo ganaa waaqayyo fayyaa kee kadhadhu malee namni birrii naa kennate birrii namaan kadhate birrii namaan naate birrii uummanni miidiyaa sii kennu karaa dhuftuun beertu karaa seentuun baddu in agartu ati gaafa Itoophiyaa dhaba'u dhugaa rabbi akkaawuntii kiyarra birrii 50 dhiisee dhufneen maaliif birrii uummanni naa kenne nama barbaachisu waan ta'eef irraa baasee mul'isu godhee dhufe ganaa akka addisiittan akkaawuntii kiyarra galfadha sila nama barbaachisne birrii namni naa kenne sun anaa barakatan qabu waan ta'eef sanaafu ati gisee kamiyyuu fayyaa kee kadhadhu malee ilmi namaa birrii naa kenne birrii isaatiin jijjiiramu hin jedhin iyyaadiin illee akkasitti of namasiisuu danda'an garuu immoo jabduudha jabaadhu arras borus ganaati kanaa ol deemtaa kuni majammaraa keeti malee kufiiti kee majammaraa keeti malee kufiiti kee isa dhumaati bara dhumaa kee odoon ta'in bara jammara keeti ganaa jireenya kee jammaraa jirtaati odoo kufuu baattee ofillee hin agartu odoo kuftee of arguu baattee jiraattee akkamitti akka jijjiiramaa jirtu of argaan jirtu ati sanaafuu ati jijjiirama kee itti fufii gaayis warri koomentii immoo yoo qabaattan kennaafi yoo dhabdanoo in arrabsinaa amilee ishii hin tuqinaa maatii ishii hin tuqinaa daa'ima ishii duuba jiru hin tuqinaa bakka rabbi micayyoo sanaa fayyisadhaa kan kaleessa balleessa ta'uu man balleessine akka nama kamii caffarte haa caffartu maqishiidha. Muftooti ani arrabni namaa wamatti akka anarra nama biraa dhukkubsa arrabni namni na arrabsu. Ikkoo shamarraati baga caffarte baga dhiichiste isa kaleessa dhiisi ati amma amantaa keetitti cimi amantaa qabattee jirtu jabeeffadhu amantaa kee immoo buchoo nama fuulduratti hin kadhate anamma waa gartee jiraatte gisee baay'ee uummata kana fuulduratti amantaa miti ani sirbaanan beekama waa dammoo oduudhanan beekama maaliif amantaa kee keessa keetitti kadhatta amantaa kee ana namni kamiyyuu bayyaa akka arguun barbaadu in agarsiisullee ani bakka itti bo'u qaba kophaa kiyyatti asoola kiyya keessatti haa ta'u shintibeeti keessatti haa ta'u kadhaan kiyya kana lamaan irraan darbu boota kana lamaan hin darbu bakki nan itti kadhadhu oonkan asoola kiyya keessa ta'u darbeeni oonkan mana amantaatti oonkan shintibeeti keessa ta'a maaliif ilma namaa fuuldura yaa rabbi maal kana dhugachuu dawattee rabbi waqqasaa jirta lammata moo kadhachaa hin jirtu ati bakka dhoskaa keessatti akka hidhadhaa gaayis namni kamiyyuu salaamnu ati akkasitti jabduu ta'ii dubartiin jabduun immoo eemuyyuu gadi hin jettu yoo gadi si qabanillee ati karaa kaatee isaan bira dabartu hin beektu waan ta'eefu gisee kamiyyuu ati goota wayii ta'e bakka goota jabduu wayii ta'e gaayis hin kolfinaa dhugaa rabbii bakki nan itti kadhadhu bakka kana sadeen ookan shintibeeti ta'a ookan immoo asoola keessa ta'a ookan immoo mana amantaa ta'a innaa ta'e uummata miidiyaa kanarra jechuudha ogguma si dabbare koomentii kana illiki keessa galeetan boo'ee maraadha malee awwaani na dhaga'uu dida jedhee hin bo'u uummata kana fuulduratti mikinaatu waaqa wajjin walitti na naqusaan hunda'u keessa darbanii waaqa kana wajjin akka tanaan naquma gootu waan ta'eef na in arrabsinaa jajjabeessaa piliis hundi keessanuu in arrabsinaa bakka kana booda shigaa hin dadhabdi haqiimii dhabdee micayyoon tun borodoo waa taate sabboontu sun waa taate jechuun irraa arraa bira dhaabbadha yoo bira dhaabbachuu dadhabdan immoo kadhadhaa fi ankanumatti jira bareedduu ka'u jabaaddu deemee mana banadhaa. Bucho ko baga biftu ana tashintibeeti san keessa na oolche dhiifama. Tashintibeeti hundi keenya beekamaadha lubbu tashintibeeti beekamaadha. Bontu abbo biftu beekoo xiqqoon tarsayiniiti waa dubbannee gabbuuna. Tashintibeeti maadha nan tarsa obboleessa koon. Maal tarsa akka tasiin tokko saartu argaan jirtu Oromoo maal taate mindinno dhaara sila mee tokko se akkasiin tokko su kanatti hinde xiyyiiti yarmu jettiin. Bontu akkam wayyoofte kaali. Eedalee bari inshallah rabbi sirraa fuudha beekti si bira jira waan rakkoo qabu waan dandeefu ilmi namaa waluma gargaaruudha akka danda'etti waluma bira dhaabbachuudha deengadallee waa akka namaa arjoomneedha ammallee abshiru akka jabaatitti si bira jirra ati jajjabaadhu rabbiin immootu fayyaa ta'etti si haa deebisu abdilleen kutatiin ammallee immoo irra guddoo gastii kanarra teettee hamilee keetiifillee uummanni ilmi namaa kun beeku waa baay'ee haasaa ilma namaatiifis bootaan kennini. Waa'ee haasaatti haasina ana haasaaf koomentii bakka kennu banagaraachin dhufa manaa godha. Ansi jammar bakka isanis በጣም ይሰደነቀራም bakka koomentii maali warra በጣም obsa qabda maali an biiftu ennu sabboontu an dhuguma sin jedhaa miti በጣም እኮ nama xankaarraadha bakka. Ankara እና ለጠንካራ ይሰሩ ፍሪ ገሩ ኮሜንቲቭ አረባ ኡዱ ከማን አና ገሩ አምበከን ከኑ ማሊፍ ኡማን ይላል ተኮፋ ነምን ነማ ረብስ ነው ጂን ቀምኔ ለማፋ ነማ ሰሙ ጩፈሜር ሰደፋ ደግሞ
nama kuno bakka argite waan godhu wallaalee malli harkaa bade kaartaa pilaaniin harkaa bade. Kanaaf isaan ittiin bohaaran arraba kana ittiin haa tasnaannaan yoo ka isaan as شان هي تركي شوفي بنو لا waan adura kaatu birriin kennina jechuudha dura kan kaatu sin namni sobee hin kadhatu so wanta barbaade ta'e sini gadi simboon immoo beektu nama ofii hojjisatee buluun karaa hundumaa xaarratee gurguratee karaa hundumaa honaa ta'e nama xaaruu danda'udha. Argaa jirtus laayiviin ishiinaaf karaa keessa hojii ishiinaaf namni hojjetu rakkadhee dheennuuf affaara nama hojiin barre kana dura odoo kadhaadhu haa ta'u jechuu dandeessan garuu namni kana dura hojjetachaa ture namni harka namaa gaafataa hin turre waggaa guyyaa irraa dhufee na gargaaraa jedhu maatu isinitti dhaga'ama yaada ani akkasumas ta'an qalbii keessan yaadame namni hojii bare ko kadhaadha beela'uu isaa wayyaa hin kadhatu maaliif garuu hoo ittammaati maal godha yaadame hoo ittammaati maal godha ummatan qabeedhe ummata oggaa bira dhufe sin akkanatti komantii nan barreessitan yoo ta'e boruuf iftaan namni yoo rakkate maal godhamme hin dhufu akka simboonee kana naan jedhu jedha sini gadi odoo har'a simboonee wanna ishii barbaachisu gargaartanii boruuf iftaan namni osoo rakkate rakkoo isaa himata sini gadi namni rakkoo isaa himatu hosin hubattan na simboonee har'a akkana gootan boru haadhi takka dhuftee osoo namni rakkoo isaa himatu gargaarsa isaan barbaadde akka simboonee naan jedhu beeleetan du'a malee hin kadhadhu. Sawaamboonni bu'uun barbaada. Akkana Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wari komantii asirratti barreessitan dhaaba. Namni martinoo seenee Waajjirri bitaan siidhameen bu'aa sawaamboonni maayikii qabaddaa meelisee tokko dhiifama. ani sinirraa bu'aara ofiif koome. Sabboontu namni martinuu kan yaada kennatu hedduullee jira. Anyways nama yaada kennatu barbaadu fi nama yookaan si gaafatu barbaadu illee ol galfadhu. Ani karaa jira bakka keessaan si barreessa ishii. Sawaamboontu wanti ansiin jedhu baga rabbiin si dhaqqabee baga rabbiin si fayyise. Wallaahi rabbiin si fayyisu waan guddaadha beekte. Namni qormaatamuu nama jiru qormaata keessallee dabaruun nama jiru ishii lubbuutiya. Rabbiin baga qormaata keessa rabbiin ammallee si haa dabarsu irra si haa oolchu. Wanni siin jechuu barbaadu durallee kana hunda si godhe ummatuma kana beekta. Gaafa ati jalqaba miidiyaa irra baatu san godhanii si jijanii hosi fuudhanii gaafa immoo ati keessa dabartullee isaanuma kan si arrabsullee ati ilma namaa osoo hin ta'in bakka kufti kana yeroo hedduu yaadatte immoo hin kaata ishee lubbuuti kun immoo qormaata laayivii kee jalqabaati namni tokko waan gufatin yoo hin rakkatin galma hin ga'u sii galee rakkatuun kufuun onnuma jiru rabbi immoo rakkoo kana keessa si baase yaadannoo kan immoo laayivii kee isa jalqabaa rabbiin si haa godhu bakka ati irratti rifattee yookaan immoo gaafa kana akkanatti na arrabsan rakkadhee ija namaa dura dhaabbadde akkanatti na godhan jette morkattee ati kaatuun si haa ta'u yaadini jecha namallee hedduu dhageettillee sammuun biizii si ta'a beekta namni gisee kufe tokko jechi namallee biizii nama godha arrabni namallee biizii nama godha ati immoo kana hundaa dhageeffatu hin qabdu jiruu kan keetitti deebi'i. Haasaa namallee baay'een dhageeffatiin jiruu kan keetitti deebi'i.
booda kaa kufti kana ammoo inshaallah hin kaata. Yaade rabbiin bakka kanaa si kaasee amiira addunyaa si haa taasisu lubbuuti. Wallaahi amiira uummata kana hundaa rabbiin si haa taasisu. Fayyaa kee rabbiin si haa kennu. Kamshirii waan jiruun si bira dhaabannaa nama rakkateef nama kufeetu waan namni ta'u namaa rifata. Namni hundi rakkateetii miti beekta. Namni kufee tokko immoo eenyumaafiyyuu hirrifata. Wallaahi laazim. Na jabaaddu siin jedha lubbuutii nama azim jedhee asitti haasaa oolullee haasaan dhaga'een maaliif sammuun biizii taate waan ta'eef. Na hundumaafiyyuu bakka akkaawuntii kan kennaa ergi fuula keessii deebisee si dubbisa. Asirratti saafuu muu keessaan si ergu. Fuula si godhe keessaan naa ergi. Ishi keessaan na dubbisa. Ishee isaa jabaaddu ishee. Kanaafuu tokko sin warra jala jirtan kun amma dhiifama godhate warroota hin hubanne baay'isawwee siin boone warra jalatti komantii hin taane naa barreessan kun baay'isawwee warra hin hubanne si galee amma sobdee waan kadhatu wanni hubachuuf yaan wanna sinitti muuf tokko namni hojii bare kamiyyuu kadhaadha hin dhufu sinii galee namni hojii bare siin boone immoo beektan bakka nama hojjetatee bulu nama siniifullee wanta barbaadan ajajjattanii nama sinii fiduu danda'a turte. Garuu warra rakkattee humna ishiitii oolte warroonni komantii hamaa barreessitan azala haadhi keessan obboleetti keessan jiraachuu danda'a. Azala amma obboleewwan rakkatan baay'eedha. Warna amma simbooniidhaan jettan kana waggaa dubbisan isaan boruufiftaan akkamitti uummata ofii kadhachuudha dhufan. Beelaanii du'an malee akkamitti gaafatan. Simboonni nan akkana gootan osoo boruufiftaan obbolaawwan keessan dhufanii osoo isin dhuftanii akkamitti gochuu danda'a uummanni kun. Hubadhaa namni hojii bare kamiyyuu hin kadhatu sini galee waan gargaarsi ishii barbaachiseef sa'aatii kanatti immoo bira dhaabbachuu hoo qabaanne koppii liinkii gochuu danda'u turtan taaptaabii gootanii nama bira akka gahu sini galee osoo amma simboonee waan tokko ta'e seeni nan dura dhaqee nama hunda biraan gahu rakkattee duute osoo nuyi jirru jechuudha tokkoffaadha. Garuu har'a waggaa akkanatti dhuftu kana akkas jettanii asirratti komantii barreessitu. Soobduu midhaan soobdee qoyi hoo soobdi. Namni qoosoo qabaatu hin soobu rakkaddeedhee hin soobu. Qabaaddeedhee soobu kanaafuu dandeessan wanna qabdan birrii tokko kaasanii kenna. Sinigalee boruufiftaan obbolaawwan keessan dhufanii akkanatti osoo gaafatanii wanna uumamu yaadaa sinillee. Sinigalee ani kana qofan dubbadhaa simboonni akkaawuntii keessan na ergi warra jalatti komantii barreessan hoo dandeessan bahuu azzalaabaa yookiin yaada keessan jijjiiraa akka nama guddaatti yaada boruuftaan osoo obboleetti xiyya taate osoo haadha xiyya taate jedhaa yaada fuulduratti siskaatoo jechuudha. Sinigalee wanna jalatti barreessitan kana dubaroon azala jira hin argu haadholiin azala jira hin argu xiqqoo ishee ibsinee haa qabuun jedhaa simboonni rabbi si haa fayyisu rabbi si haa gargaaruun jedhaa. Kai hojjetu seenaan akkamitti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nagaan oola nagaan wanno nagargaara jechuuf illee miti yaa wallaahi bima seenee ትንሽ አይምሮዬን እንትን ላድርግ ብዬ ነው። Sabaan boonti ammaati dhaggeeffadhu kan dhufe yaada si kennu yaada isaa hunda fudhate mikinaatu ammaati ijoollee ejjifataa bakka irraanfadhu hunda'u waan gochaa jirtu kana irraanfadhu ijoollee ejjifataa jedhi nama ol galfadhu kolfi tabadhu nama hojii yaada gaarii of jijjiiri warra si kofalchiisu wajjin kolfi warra immoo dhufanii jechoota negatiiva siif kenna ofirraa gadi buusi koomentii nama ilaalin koomentii nama kumaa keessa an nama tokko gaarii yoo ta'e kanuma nama tokko sanarra ijji kee abu. Maaliif si arrabsan omtu siraan irratti si hanqooshishan omtu siraan irratti si miti ani amma kaleessa hin hojjettu hojiin galtu yaani jechaa turan gaafan hojii gale immoo hojiin kun siin taane mana madaam hin galtu naan jaasii gale an hojjetu ana kan itti jijjiiramaa jiru ana kan na qotaxxaraa jiru isaanira hojiin kun siin taane ay biiftu hojiin kun immoo siin taane si miidhaa jira si galee si miidhaa jira mana madaamii gali ma amma naan jiraachaa jiru akka na miidhe kan beeku ana kan jiraachaa jiru ana garuu kan koomentiidhaan dhufee na qotaxxaru isaani. Sigale namni si arrabsee miti odoo jedhe gaara guddaa kana sitti jiskee nama hin dhagayin ofii keetii of dhagayin lammata immoo waanuma kana irra deddeebitee naasee maaf si salachaa of jibbita ani yaada gaarii yoo sii fide tokko kan dhufu immoo yaada kanaa gadi bu'aa sii fidee dhufa. Sigale hundi waan gaarii wal qixa hin ilaalu ilaalcha gaarii siin qabu ilaalcha gadi bu'aa akkasii qabu jira kan ilaalcha ol kaasii qabu jira kan ilaalcha ol kaasii qabu sana wajjin jira kan ilaalcha gadi bu'aa sii qabu sana ofirraa dhaabi nama sana. Abbaan halkanii guyyaa odoo viidiyoo sirratti hojjete viidiyoo namaatti gadi hin
isaanatti agarsiisudha. Sila kanaafuu atillee dandeettii kee namatti agarsiisi. Waaqayyo immoo dhibbaaf dhibba si haa fayyisu. Fayyisallee namni waaqa qabu oomiyyuu gadi hin jedhu jabaadhu gaarnaa qabaadhu deemee mana banee hojii hojjedha ammashiin maafu. Namni ol baatanii gargaaruu barbaadan akkaawuntii ishii sini amaxxasitu akkaawuntii ishii irratti gargaara. Kana booda yaada amma kanaan ala gaa'es ol deeftanii waamuma kanatti naasa'ina. Bakka isa chaampiyoon dhuftan kofalchiisaa taphachiisaa wajjin taphadhaa wajjin yaada kennaa fi na akkas godhaa nagaan naa turaa dhugaa sinan jaaladha hunda keessanuu. Siifaan bilbila karaa keessaa ishaa dhufu. Abboole saturi me aske saturi. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Akkam nagaa sabu. Baga rabbiin si fayyise qaalii kenna wallahi. Hedduu namni xumurte atu namni haasawa garagaraa kennata haasawa akkasii sanii irraa sirraa kennuun barbaadu ani gorsa siif kennuun hin barbaachisu. Video namaan dhagayini komentii namaan dhagayini osoo komentii namaatiif video namaa sirra hojjetu dhageette asillee geettuu fayyaan daanyaa rabbiiti. Amantii jijjiiradhe jettee gadi baatee ummata kana amantii keellee akkuma waan irra jirtu kanarra dhaabattee nama meeqa amantii ofiillee xiqqeessee gadi ba'ee gara amantiitiinillee mallaqa sassaabatuuf deema. Kana hundaa keessa isin galle nama sare jedhanii osoo si arrabsan nama durriyye jedhanii arrabsan kana sila amantiin ofiillee xiqqeessee waan hin taane hojjeta. Durriyyummaa waan bira amantii ofii xiqqeessu waan bira. Nama fayyaa qaba jennuun meeqatu gabba'e amantii jijjiiradhe amantii akkanaa jedhee gadi bahee amantii ofiillee xiqqeesse amantii namaallee xiqqeessa. So kanaafuu ati nama amantaa ofiillee xiqqeessee miti fayyaan daanyaa rabbiiti fayyaa rabbi sirra kaayee rabbiin xabiiba si haa godhu. Oromoo osoo dhageettee hadda kunoo salphina namni bakka hunda komentii si arrasu video sirra hojjete bakka kanallee geettu Oromoo qabaachuu keettiin booni baga gadillee baate kallatti amantaatiin illee ummanni kun akkana na godhe amantii keessa baalle jettee bagam dubbatini kabaja argatte arra nama akkas jedhe caala amantaa jijjiiradhe jedhe caala Oromoon hadhasii bakka guddaa qaba jecha ka amantii keessa jirtullee xurreessine ka amantii itti dhaquu hedduu sanillee xurreessine hedduu namaattu kallatti akkasii saniin jijjiiramullee yaadee harkaa kufe fayyaan daanyaa rabbiiti namni jaalateeti miti ammoo ni dalagata jaran kuni waan darbu osoo isin kadhatte duruma ciiftee isin kadhatte kadhaa osoo barbaadde mucattiin tun yeroo fayyaa qabdu yeroo akkasii utaaltee taphattu san yeroo gammachuu nama wajji qoodamtu san osoo sistema barbaadde isin kadhatti boottee social media kanarra namni fayyaa ofii ragaa qabatama wajjin isin agarsiisee isin wajji bo'e obboleetti tiya qaalii rabbiin si fayyisaa inshaallah keessaan si bilbila keen qaba. Jabaadhu homata akkasitti hin dhagaamen tafta godhaa malee namni asirra ol deemta koomentiin laaliin maaliin ta'ini sabboontu akkana osoo laalte qaata isiin wanna jetti waan biraa ittiin oofina haasawa bira waan isii kolfisiisee isii taphachiisu. Warri seentani waan koomentiin laalinii waan jecha namaa laalinii naan hin jedhina. Ani ilaalu koomentiin ilaalu jecha namaallee ilaalu. Odoo koomentiitiif jecha namaa laalu qaataan asii addunyaa kanarraa dhabama unkaan laayivii. Yaa wallahi keessattuu dubartiin sabbuu laali. Dubartiin akka walirraa hin du'u rabbumaa jedha hadda fayyaa qabnaa laaltan. Hadda nama afoon dhaabannu laaltan. Boru waan isin irra qabamu hin beektan. Anumaa kana bari isin nyaadhee badaa jaalalleetiyya jedhee dhukkee isin irraa kaasaaraan marra guddaa dhalaa kenna wanni hamilee isii cabsee waggaa 10 waggaa 20 biyya arabaa kana garba arabaa jala godhe nuti ilmaan dhiiraati. Dhukkee isin irraa kaasnee jecha. Yoo mallaqa naan galchine akkana sin godhu akkana sin ta'u jedhanii kallattii kanaan hamma shamarran teena nuti warri dhiiraa miine nutu beeka jecha. Kanaaf waan rabbiin isin godhuun beektan waan taateef isin ijoollee shamaraa keessattu uf qusadhaa yoo shamara takka irratti hamilee risii tuqamee shamara tokko irratti duultan uf qusadhaa hin dhoyfattan malee hundi keessanuu keessan dhibee bashitaa guddaa isin keessa jira jecha. Rakkinna hoggame ka biyya ormaa isin teessisu seenu. Mallaqa dhabdaniiti miti dhiira meeqaan nyaatamtanii kaan dallaalaan nyaatamtanii hamileen keessan isin tuqamee shamara daddaa'iman qacalee mara jaartii dullatti fakkeessee jireenyi yaadni sammuu isii jijjiire maaliin biyya ofiitti galaa haadha abbaa ofii osoo yaaddu osoo jaalattu ijaan arguu dhabuun isi rakkinna nuti ilmaan dhiiraa kun irraan geenneen
dhiibbaa guddaa jara irra geenneen adda kuni gadi bahee ta'e. Keessattuu shamarran amaanaa rabbi isinirra haa ta'u walirratti hin duulinaa jechuu barbaada. Waliin xiqqeessinaa jechuu barbaada. Galatoomii sabboontu tiya bakka inshallah. Keessaan si bilbila waan jiru. Assalamu alaikum sabboontu. Namoonni hundinuu haasa'aniiranii haasaa garaa gara ta'e dhaggeeffataa ture. Wanni dhaggeeffatamu wanni namni jira jedheellee yaada gaggaarii qofa kan siif laataa jiran. Namni gaafa waa ta'ee fi gaafa rakkatee fi gaafa dhibame nama jaalatanii fi nama hin jaalanne yoo irraa adda baasee beekaa dhibamuun illee bareeda. Si dhukkubeera rabbi sirraa haa kaasu ammallee namni tokko beektaa otuu si jaaladha jedhu kan si jaaladha siin jedhee sitti dhiyaatu sun adda iddoo ati jirtu kanarratti namni takka kan sitti dhufe hin jiru beektatillee. Kanaaf ammoo ammallee amshiir wallaahi feeri rabbi ammallee dachaa deebisee fayyaa siif haa kennu sirraa haa kaasu kan si qabe kana sirraa haa fuudhu. Galee ammallee cinaa keenya irraa amshiir. Kanaaf lammoo guddaa ittiin dubbadhu baay'ee dubbataniidha waan ta'eef carraa nama biraatirraa. Nagaa jirta akkam jirta? Mee akkam fayyaan kee? Hello. Omaan taatu rabbi si gargaara carraan akkana ta'e na fakkaate. Omaa yaadinni jecha namaatti farraba namallee dhaga'ini atu jabduudha. Nama kanaan eeganis miti nama akkana sin taati jedhanis miti lammata mootuyyuu akkuma namni ammeenya hojjete akkasumaan gaarummaan hojjetu waan ta'eef tasa namni dogongoruus danda'a. Ati mootuyyuu asin dura dogongortullee silaasittuyyuu as baatee rakkadhe yookiin mootuyyuu miidhamina dhukkubee hin jettu ture. Kanaaf isi gargaarraa homaa yaaddeeni waan dandeenyerraa namni wal gargaaru homa jiru wal gargaarsa bichaa osoo hin taane rabbi si fayyisaa ishi homaa yaaddeeni ishi asii